gandaat hadara ilmaan oromoodha namuu sibiila qabaachuu qaba akka gandasaatti wal jaara akka gandasaatti sibiila qabaachuu qaban ilmaan oromoodha lamada addi bilisummaa oromoodha ummata kana hanqabta kee addi bilisummaa oromoo wallagga keessa jiru yaa oromoo dhibeetan ummanni kun olola guddaa akan oofu jiran waan evidence hin qabne gartee waan gartee proof hin qabne nama 200 fixee jaanii haasa'u jiran addi bilisummaa oromoo amata lamarraa ol wallagga keessa jiraami ummata kana maa wallagga keessatti amata lameen kana guutuu akkamitti dhiisuu danda'e amata lameen kana guutuu ummanni wallagga keessa jiru gartee wallagga dhawaamamsiisuu waan barbaaduuf amma hidhatee lafarraa ka'ee jira obboleen kiyya gartee misteekni amma duraa gartee nuti warra laaluu turre san akka nuti lamada nuti hin deebine wal bira dhaabbachuu qabna wallagga fixuuf deeman ammaas waraana guddaa irra bobbaasanii jiran galgala kana wallagga keessatti gartee namni kun ammanni warri shaneedhaa kajaaniin ijoollee wallagga kana keessa jirtu amata lamarraa caalaa keessa jiran ummanni amaaraa achi keessa jiru duraan jara amara wali qabeenyi yoomi as ummanni amara obboleen ki rabbi sudaada yoomi as ummanni amara gartee miitingi oromoo dhufan mena imaame takitan mootummaan ammaas gartee akka isaan warri wallaggaa olin kaanetti warra wallaggaa dhaamsiisuudhaaf ka'ee jira ummata kanaaf sagalee taaf namayyuu mootummaan kijiba olola guddaa oofu jira miidiyaan isaanii wani ni jee nama 33 dhaamee du'ee jee dubbatu jira ummanni isaanii warri aktivistii isaanii finjaan nama 200 du'ee jaanii afaan banu jira yaa oromoo wal bira dhaabbachuu qabna yaa ilmaan oromoo wal bira dhaabbachuu qabna amma dura misteekni karaa wallaggaa ta'uu ture san gartee amma lama dura ta'uu ture san nuti deebiin amma wallagga akka jiru dhaamsiisuuf deeman yaa oromoo wal bira dhaabbadhaa wal bira haa dhaabbannu yaa ilmaan oromoodha sagalee taaf ummata kanaafis bira dhaabbadhaa sagalee taaf namni 200tu du'ee jaanii aktivistii isaanii qabaana galakkisaa jira yaa oromoo ni dhageessanii taa jara kanaaf sagalee taaf ummanni keenya gartee qeyroo biyya keessaas waan oofu jirtu laaltanii gartan yaa qeyroo biyya keessa nuti simbira jiran sagalee teessanii jabaadhaa waliin basaasina misira walii kannaa waliin asaasina rabbi sudaadhaa wal cina dhaabbadhaa irra bareeda xooftan magaalaan guutuutti oromiyaa keessa gartee irra waan bareeda dabarsitan lubbuu namaatillee takkallee hin banne yaa oromoo wal jabaadhaa akka ammaa kanatti namni gartee mana hidhaarraa baasuu danda'u ilmaan oromoo malee nam takka hin jiru namni yoo isin xaaddaftanii gartee yoo isin afuratti kuttan mootummaa tana gartee hokkeessaa qabdan yaa ilmaan oromoodha wallaahi wabillahi karim ganama baruu baasa Jawaar Mohammad maaliif waxaramee gise jiru jecha yaa oromoo jabaadhaa waliin asaasina namayyuu gubattanii jirtan namayyuu gartee madaa guddoo isin keessa jira madaa tangarra soogudinan naqu jiran ummanni kun amma wallagga dhabamsiisuudhaaf waraana guddaa irra bobbaasee jira namayyuu sagalee taaf warra wallaggaatiif qeyroo biyya keessa akka amma jirtu kana gartee wadafiit siqina jirra ilmaan oromoodhaa guutuu siqina jirra jabaadhaa waliin asaasina waliin basaasinaadha faradaa wal jala naawufinaadha jabaadhaa akka arraan tana dabarsan kanatti gartee waa cufarraa garree jirra magaalaa guutuu oromiyaa keessatti gartee akka bareeda dabarsitan akka bareeda akka dabarsan kana akka dabarsaa borullee iftaanillee gartee hokkee qabdanii jirtan qabaa kana jabeessa bilisummaan teenyeefanii baati oromoon gizee sanii injifatti gizee sana moo ummata angoota kan kee warri hidhaarraa baasu isiin malee namni tokko hin jiru adda babaa'insa ummata oromootu ummata kana gartee mana hidhaa dila kana tursiise yaa oromoo arra ife gartee jirta namni keenya cuftinu arra ilmaan keessan akka ta'uu jiran ni beektan ilmaan keessan ajjeefamee fuudhanii waraabessaa darbuu jiran cufa keenyaa wal beektan cufti keenyaa mana keenya keessa ka ibiddiin buhiin hin jiru hagaraan nu balbaliin hin jiru dhalaa teenya reeppii godhu jiran jolle teenya reeppii godhu jiran ta dhiiraa reeppii godhu jiran obboleen kiyya hin dagatina ammoo garuu waan asirras dabarrees yaadadha beetee namni waan irra dabarrees yaadachuun gaariidha garuu akka amma qabdan kana qabaa jabeessa akka ammatti jirtan kana qabaa jabeessa namayyuu wal cinaa dhaabbatee wal hasaasuu baatee wal farraduu baatee yaa oromoo maallaqa hirkatta boru ganama harkatta yaa obboleen kiyya maallaqa boru ganama harkatta lubbuu qaalii tana harkattan yaa obboleen kiyya wal bira dhaabbadha jarri amaaraa naqabaa nagalakkisaa jeeyyuu jira miidiyaa kana gubbaarra ni gartanii nama 35 miidiyaan kan inni himu jiru kan isaanii himu jira 200 onag fixee ja'anii kijiba gartee akka duraan baratan sanatti gartee akka maaliif adda bilisummaa oromoo fuudhanii maaliif alshabbaari ja'anii maaliif irratti murteessinee jechuu jiran nuti yoo jabaanne ummata kana gartee jabeenyi keenyarraa
miidiyaa kana gubbaa wal bira dhaabbanne uummata keenya gartee gargaarsaanis bira dhaabbanne uummata keenya waan isaan barbaadan sagalee ta'uudhaaf warri miidiyaa kana gubbaa jettan rabbi sodaadhaa sagalee ta'aaf sagaleen uummata Oromoo isin haa quytu yaa Oromoo laaltee biran kutin Oromoo tokko gisee inni waan takka dubbaa jiru sheer godhii addunyaa agarsiis sheer godhii uummata biraa agarsiis uummanni biraatillee gartee waan dandeessanii namayyuu kara dandeessanii waa katabaa sagalee ta'aaf uummata kanaaf tuutara irratti beetee kaampeen godhuuf deeman namoorra hirmaadhaa kaampeen isaan godhuu deeman kana gartee evidence arku qabna nama du'e video arku qabna osoo video ni jiran dhibba lama onak fixe jaani maqaa keenya maqaa Oromootiin maqaa gartee akka duraan akkuma dura maqaa nu kannani maqaa kan nu barbaadan namtichi illee san godhuu barbaada waraana guddaarra Wallagga keessa gadhiisee jira waraana guddaarraan tana kun galgala kana fi'amu jiran deemu jiran karaa Wallaggaa taa Oromoo wal bira haa dhaabbannu mistake akka taraa dheengadda nurratti deebiyaa Oromoo wal bira dhaabbachuu walirra laaluu miti wal bira dhaabbachuu qabna nuti geessee amma booda wani nu hafeen jiru yaa Oromoo haali teenya duutee tagaraa qabdu du'ee jira Oromoo keessa ilmaan keenya ijoollee teenya qaccee meeqaan tamii du'e ijoollee nyaattee garaan guutatti yaa Oromoo sitti haa dhageeffamu dubbiin Oromoodhaa gartee meemaaree dhagettanii namnu bira kutina namu waan guraan dhageeffachuu barbaadan bichaa dhageeffachuuf yaadina Oromoo tana deddeebi'ellee numaan jamaali gettanaan injiina laallee garra miidiyaa kana gubbaarra waan deemu jira wal cinaa yoo dhaabbanne humna takka yoo dhaabbanne Oromoon laal Afrikaa tana gartee silaa Oromoo wal cina dhaabbattee gartee sibiila kana walitti bittee wal cina dhaabbattee sappoortii ol goote Afrikaadhaaf Oromoo sodaachistu na amantan na amanu baatun Afrikaa sodaachistu Oromoon akka hoddoomina keenya akka jirruun beeka yaa Oromoo dhaban qabu yaa Oromoo qabeenya ni qabna beekumsa ni qabna dandeettii ni qabna yaa Oromoo sagalee saba keetiitiif akka uummanni Oromoo jeesuudhaaf takkan Oromoo dhaamsiisuudhaaf cufti isaanii nurra wal ta'an yaa Oromoo gizee Oromoo waatee ijaan siyaa sitti haa dhageeffamu eenyuu keessaanirra wal ta'an jaa dubbadha ta'ammaan bayyane daarraan tana kadakaa gizee Oromoon du'u jirtu takkaa gabbee Itoophiyaa jee afaaniin dubbatu san gartee takkaa sagalee ta'anii beektan yaa Oromoo takkaa sagaleen ta'anii irratti amaaraa du'ee qaban lakkisaa jechuun jiru maaliif jee cufti isaanii wal ta'an arra miidiyaa isaanii gara deemaa laalame qabaanu golakkisaa jiran Oromoo nama dhibba lama jeessa kijiba isaaniiti viidiyoon hin jiru approof tokko illee qaban naguma rabbii jaan maaliif Oromoo mataa keessa dha'uudhaaf Oromoo gartee akkasiin ol hin taane lafa gad deebisuu waan barbaadaniif Oromoo sagalee walii ta'a humna teessa walitti deebisa qeeroo tana bira dhaabbadha jara ala jirullee bira dhaabbadha humna ta'uufi qabna yoo nuti humna ta'aneef gartee nuti namummaan takka nun doffaru jiru Oromoo qabdee jirta amma qabdee harkaa qabdee jirti ummata ijoollee qeeroo tana bira sagalee ta'aaf bira dhaabbadha jalaa sheer godha waan isaan poosti godhan ni beekta miidiyaa bikkara sheer godhanillee jala deemaa Oromoo sheer godha bira dhaabbadha sagalee ta'aaf akka gandaatti dawwilaa maalirra jirtan maal isin digoona maal isin gargaara jaan ijoollee ganda keessaniiti aanaa keessan rahima keessan foon keessanii cuftii foon keessanii jala deemaa dawwilaa odeeffadhaa quba qabaadhaa santak namtichi muddamee lamaa magarsaa manguddoo akka dhibbaa kanatti ergatu jira itti ergatee lamaa magarsaadhaa ummata hidhaa jiru hidhaarraa baas juwaarraa eegalii hidhaarraa baas jeeni jiraan yoo ummata hidhaarraa baasi gartee emergency dhaabsisuu qabdaa jeen ajjechaa Oromoorraa gaafii ummata Oromoo deebisuu qabdaa jeen inni manguddoo inni itti ergate akkasitti deebisiiseen gaafii inni kana godhe na deebi'aa jeen lamaa magarsaa sani taa Shimallis shibaa godhee jira Shimallis annaas godhuun barbaadan shibaa ta'ee jira Shimallis amma fuudhee jira deemaa malee shibaa godhee jira deenga dadaamatti waan haasawan if beekan isaan cufti isaaniitu shibaa ta'ee jira yaa Oromoo wal daakuu jirti wal nyaachuu jirti fiisiitii fuuyi yaa Oromoo wal bira dhaabbadhaa humna teessa bikka takka walitti deebisa angaraa kiyya naquu xeefin dubbachuu jira akka amma qaban kanatti Oromoon gartee yoo wal basaasuu baatte wal wanjaluu baatte wal fattaaluu baatte wal bira dhaabbatte yaa Oromoo guyyaa lamatti injifatta ikoloomii isaa daaraa gootan yoo ikoloomii isaa san daaraa gootan poolisiin kun waan nyaatu hin qabu poolisii Oromiyaatiif takkan gaacheen uummata Oromoodha isin arrallee gaacheen uummata Oromooti isin obboleeyyan keenya nurraa dhalattan nurraa guddattan rabbi sodaadha joolletti rasaasan nurraa dhawina hadaraa teessan poolisii Oromiyaadha yaa gaacheen uummata Oromooti ennee abdii teessan qabna isin gartee qomoo teenya isin gartee dhiiga keenya obboleeyyan keenya tiruu teenya joolleen rasaasan nurraa dhawina hadaraa rabbi sodaadha poolisii Oromiyaatti illee dhaabsi kun akkan haadha yaa obboleen kee sheer godha uummata bira haadhaqu gurri isaanii haadha ga'uu qabu jannuu bira kan dhageenyallee sadaffaa qeessis balaay Oromoo jala deema qeessis balaay jijjiiramee jira akka duraan irra hin jiru qeessis balaay inni ummata Amaaraati wajjin waliigaltii uumachuu jira isaati irratti illee haasawamee jira kaleellee manguddoon illee eeggachuu turanii telefoona galaa kaasuu didee jira qeessis balaay ummanni angoo siiqaninaa
maallaqa sii kanina soo tanaafuu kata deebinuu jechuu jiraniin hadaraa ortodoksii bira dhaabbadhaa. Ortodoksii yoo nuti bira dhaabbanne bira yoo nuti uummata ortodoksii bira dhaabbanne gartee sagalee isaanii taaneef uummanni kun isaan biraa gartee if danda'anii dhaabbannaan Oromoon bilisa baate yaa Oromoo bira dhaabbadhaa. Isa balaan malu jiran isa gartee jala galchuudhaan malaan malu jiran qeesis balaa bira dhaabbadhaadhaati gartee akka inni yoomee magalacaa inni kan nu taate irraa fi boruu jidduu kan najaanii haasoo eegu jiranii yoo magalacaa kana kan nu taate dhaggeeffadhaadha. Nuti sagalee sii taane nuti si bira dhaabbachuu jiran nuti obboleessa keenya eessa nu dhiiftanii jaanee mooyyuu jiraami poosti godha. Malaan malu jiran qeesis balaa yoo qeesis balaa jalaa qabanne gartee ortodoksiin warra shawaa akka jirutti gartee ortodoksiin deebi'anii Oromoo fafacaafnee Oromoo shibaa goonee jirraa jechuu jiran. Gartee juwaariidhaarraa akkama juwaariidhaa ta'uunsaa kun gartee Oromoo cabsinee jirraa qeeroon cabxee jirti daffaaree jaabai abiyya afaanii baafate uummata dura taa'ee daffaaree qeeroo cabsinee qeeroon jirtuu arra jireenya isaaniif garsiisan sagalee taaf yaa obboleen kiyya hin jirtuu qeeroo cabsinee shimallis afaan isaatii shimallis cabsinee qeeroon jirtuu mabooda taanis maallaqaan jalaa binne taanis gartee hidha jalaa gurre qeeroon jirtuu dhaadachuu ture shimallis torbaan lama dura. So tanaafuu qeeroof sagalee taaf Oromoo qeeroof sagalee taaf bira dhaabbadhaa sagalee isaanii taaf qeesis balaa illee sagalee taaf bira dhaabbadhaa nuti si bira jirra obboleen keetii nuti ilmaan Oromoo si bira jirra jaani sagalee taaf malaan malu jiran ani dhoo isaan beeku malaan malu jiran halellee eegaatiin oolee garuu malaan malu jiran qeesis balaa illee qabeenya aangoo sii kanina maarree sii goona jinni sii goona jaanii malaan malu jiran akka inni gartee yoo segala nama jiru beetan kan karaan shawaa kun akka jirutti ortodoksiidha. So tanaaf malaan malu jiran isaan ni beekan akkatti Oromoo cabsan irra wal taanu manni Oromoo cabsuudhaaf malee ammaas qeesis balaa jaallatanii miti waan inni barbaadu takkaan afaan Oromoodha mana lubummaadhaa san gartee jabeessanii san godhuu fi afaan Oromoo jijjiiruu fi miti Oromoo daakuu waan barbaadaniif sinii agaltu yaa Oromoo tooftaa teessan inni sin beekuu qabdan garuu wanni beekuu qabdan Oromoo xilaanni keessan sirra wal ta'a ati ammoo maaliif waliin dhaabbachuu dadhabde. Evidensii barbaannaa jaanit kaampeen godha. Boru ganama kaampeen godhuu deemanii kaampeen godhatu turarratti evidensii barbaannaa kijibaan gartee maqaa uummata Oromoodhaa gartee kijibaadhaan maqaa Oromoo yaamsisuu mititi. Evidensii barbaannaa nama du'ee pruufii barbaannaa jaame hin jiru pruufiin. Yoomi as wayyaaneen amarri mitingaa ama Oromoo dhufa. Yoomi as dhufame. Mee sinu maaluu laalame wallagga kana keessa amata meeqa jiran. Antu bitu motan dhukkubsee beeka wallagga kana keessa amata meeqa jiran uummanni kun buna guuruudhaaf gizee meeqa jaalmarroon akkam jee gizee meeqa amata meeqa as keessa jiranii nuti sabaaf dhaabbanne uummanni kunis uummata keenya jechuu tureemi arra akkamitti isaan wali qabanii isaan miitingii isaanii dhaqanii isaan bikka taa'utti boombii darbanii fixanii waan nama seenaati waan Oromoo tooftaa Oromootti dhaamsiisaniin tooftaa Oromoo gartee isaan akka duraan bartee alshabbaarii jaanii gartee maqaa buusanii fi isaan Oromoo قلت ورا نجرامي دتشيرا داوم سيسو وتبربادنين يا ورمو سجلي تاف ورا ولا سجلي تاف كيرو برد أبدا ولي وجه جرامي وبلينكي كيرو سجلي تاف برد أبدا يا المان ورمودا يا بلينكي جولين قرتي وابس أستوس ربي سودادا بس أسمع دابا وان برباد يورو ميام بلسومتي نيركتن Yoro mi ambil somte nama yu garte wana kefi fada ti garte makina fi fada ofe maka fada jurusa jirachu ni jan desan nerkatan namni qabenya khaytirat ya Oromo sifitu jir qabenya khaytirat wal nyaati su jiran isi wal nyaati sani garte anke isi wal nyaatani wal nyaatan garte isa wan fada kesa gurratan ni be ta Oromo qabenya Oromiya te khaytu jurus yon be ne khasa gadde biya ubada udey fada ya Oromo walin basasin walin fatalin wal birada bada araka bareda dabre akka bareeda dabre akka isaan gartee qeeroo cabsine daaraa goone qeeroon faayidaan qabdu qeeroon hin jirtu jaanii dubbata san gartee arraan tana jireenya isaanii garsiisanii jiran joollee tana gartee namayyuu galatoomaa jaanii tuwiit godhaadha takkaan feesbuuk kana gubbaarratti qeeroo jabaadhu goota hoonaa jiraadhu jaan joollee sana la bulte halkan guutuu ni dalgala jala bule halkan guutuu joollee sana la bulte miidiyaa kana gubbaatti gala taatiin jala bulee dalgala magaalaa takka takkatti gartee magaalaan cuftuun hidhattee jabaattee jirti. Joollee tana gartee yoo isin gaachana ta'iniif yoo isin gartee sagaleen ta'iniif joollee tana qalbii cabaa dhufa akka gandaatti quba qabaadhaa dawwilaa odeeffadhaa joollee tanaas gaachana ta'aaf joolleetu madaa hedduu qabdi Oromoo walaa quba qabaannu joollee tana meeqaan ta'ii biraa dhumee jira joollee tana beektee obboleessaa biraa dhume saayibaa biraa dhume meeqaan ta'ii biraa dhume takka yaadannoon gooneef nuti badii guddoo qabda sanitti illee sanirra haasa'uun barbaadu garuu ammoo dawwilaa odeeffadhaa Amaari maal jechuun jira quba qabaddan kanarratti illee uummata kee bira dhaabbadhu wanni Oromoo si haaquuqu
wanni oromoo irraa dubbatan takka wanni oromoo irraa haasawan xilaana kan kee sirra wal ta'u siquuquu qaba ilmaan oromoo guutuu siquuquu qaba yoo yantaan uummata oromoo to sinquuqin inta siquuqi tokko illee hin jirtu sagalee uummata keenya ta'uu irratti bira dhaabbachuu irratti gartee waan isaan jala deemtanii waan gartee uummanni nafxanyaa irra nurra waltee dubbatu gartee jala deemtee uummata oromoo bira dhaabbachuu sagalee isaanii ta'uu miidiyaa keenya sappoortii goonee gartee sheer goonee yaalaa gartee waan isaan oduu dabarsan jala deemnee akkana eeguu qabna. Yoo nuti eegin namni biraa ka eegun jiru oromoo jabaattee jirta jabaadhu injifannoo ta'e namni hidhaarraa uummata kana baasu uummata oromoo malee takka hin jiru uummata oromoo yoo jabaatee hodhee qabee jiran lubbuu qabanii jiran waan takka illee bitii fi gurgurii cufa gartee afuuritti kutanii guyyuma shanii miti guyyuma shan akkanaa afuuritti kutan guyyaa lamadaa yaa'ii nageenyu jaanii firaa gadhiisan akka gadi dhifnee agartamee hudhaa qabdanii jirtanii bira dhaabbaddaa sappoortii taa ijoollee tani bira dhaabbaddaa sanboota akka gadi dhifne ilaala amma umalaamalu jiran hudhaa qabaa akka qabdan kanatti waliin basaasina ijoollee bira dhaabbaddaa biyya keessa jirullee gartee kadhiiraatillee kadhalaatillee ijoollee tana bira nu dhaabbaddaa harkarra nu qabaa ijoollee tana gartee nu eega poolisii fi waraanallee itti dimnee jirran waraanillee gartee hadaraa teessan ijoollee tana takkallee kan nuraan ajjeef takkallee akka gartee nuraan madeessine rabbi sodaadhaa poolisii oromiyaa ta'aati gaacheen uummata oromoo jettee huccuu san uffatte maalleen kan kee sii kafalamu taaksii isaaniirraa sii kafalama beeka miraaza haadhateetirraa sii kafalama dachii abbaa keetirraa sii kafalama boruus ni nyaatta arraas ni nyaatta ammoo garuu ilmaan oromoo tokkollee rasaasaan dhoytanii isin gartee seenaa badduu keessa katawamtan walisii oromiyaadha ilmaan oromootiif gartee gaachina taane gattanii surcuu san uffattanii yoo ilmaan oromoo rasaas tokko dhoostan gartee rasaas tokkotti dhoytaniin isin seenaa badduu keessa katawamtan takkatti isin beeyne warra waa balleessu jiru maqaa keessaniin pichara keessaniin isin beeyne cufa keessanuu hadaraa teessan ijoollee nurraa madeessina ijoolleetu nyaattee garaan qabdu ijoolleetu uffattee garaan qabdu ijoolleetu gartee mana barnoota irraa gaafa Goojjaamiif Gondara keessatti gaafa Ariyasan agartan ijoolleetu daakumantii takka illee hin qabdu ijoolleen ammaan tana karaarra facaatee jirtu san barnoota amata meeqa baratanii daakumantii takka illee hin qaban harkarraa ijoolleessani arraan tana gartee if jibbiteeta jirtu hadaraa harkarra nuu qaba agartan kana garree taa bira kutaa ijoolleen nurraa dayina tarmaan isin dhaammachuu fadha obboleen kiyya warri feesbuuk kana gubbaa jirtanis gartee hadaraa teessan sagalee uummata oromoo ta'uudhaaf boru tuutarra gabbahaa namayyuu gartee tuwiit godhaa waan uummanni godhu gartee namni waan namni godhu magala deemaa laalaadhaa tuwiit godhaadhaa kaampeenii godhaa duuti irraan tana haasa'uu jiran gartee jarri amaaraa dhaggeeffadhaa deemaati iyyuu jiran dhibba lamaa dhumee onagii fixee ona gartee ashabbaarii jaati abiyyiin warra faraduu qabaa jechuu jirani abadan akka deengaddaati miti juwaar nuu hidhamuu qaba jaanii afaan baranii keessisanii miti arra uummanni oromoodhaa cufti isaanii takka laala kanatti uummanni oromoo cuftinuu wal dhaga'uu jiru alaafii biyya keessaanis nuti cuftinuu takka ilmaan oromoodha wal bira dhaabbannee sagalee saba keenya taanee fi saba keenya kana gartee akkan duune lubbuu isaanii baraaruudhaaf ana isin cufa keenya qabdi warri miidiyaa gubbaa jirtan sagalee hawaasaa ta'uudhaaf gizee cufa hidhattanii ka'uu qabdan warra biyya keessa jiru immoo dawwaltanii maalirra jirtanii akkamitti jirtanii gartanii odeeffatanii waan barbaachisaa dura 50 millee maantaan 20 millee maantaan ergaaf quba qabaadha garuu immoo sibiila akka hin daganne oromoo sibiila oromoon akka hin daganne sibiila oromoo yoon qabaatiin faayidaan oromoon jirtu gizee cufa du'a dadhabannee jirra du'arraa dubbachaa ooluu dadhabannee jirra du'a namaatis harkaa ooluu dadhabannee jirra ani keessaafuu du'a oromoo arkuun fadhoon du'a oromoo du'a gize jaan coraa kiyya guutuu ani arnoon beekone mamfaa rakkadeetiin jiraawu du'a arkee galgala rafuu nan ta'u rabbi sodaadha oromoo ka du'u sitti haa dhaggeeffamu irra inni sagaleen qabu sagalee ta'uufisi na qabdi si qabdi ara naafiti biyya bilisaa jira wanni sagalee ta'uu dhorke maaltu jira sagalee ta'uu qabnaaf saba keenyaaf kaduu jiru haati gartee ilmoo tokkicha qabdu ta sagalee hin qabne takkasi boochee gartee osoo boochuu himmaan siidhaa osoo boochuu gartee jisii beekte san sitti haa dhaggeeffamu sanis haadhuma teetii beeke haadhuma oromooti sitti haa dhaggeeffamu sagalee taaf maaliif irra deddeebitinaan injiidha quuqaba sabaa waan hin qabuuf irra deddeebi'a dhaggeeffama nam sadirraa du'ee fi qabaan nu gollekisaa ja'a nuti amata baranaa kana nama meeqamta kan duraa du'ee rabbi zaadha hanqamta kaa hidhame dhugatti Itoophiyaa san kana dhugusanii kafaan taate oromoo nama 100 oliititu hidhaa jira takkaamee justice for oromoo jaanii dubbatanii beekan jedhu kun takkaa lubbuu oromoo ta du'uu jirtu gartee haa caaluu gaafatoo du'e rabbi nafsi isaa amaaruu fi haa caaluu du'e gartee takkaa gaddaruu jigarsiisanii jedhu kun nuu jigarsiisanii hin garsiifne beekaa Nibi nami cufa sani media kana gubbara negarra soto nafu namni eenyu khati rifatuuf namni si rifatu njiru oromo wal male na biraan qabdu ati ana biraan qabdu anan keessumaa bisi
warri sabaa sablammootatis hadaraa teessan sagalee isinillee walii ta'uu qabna wal bira dhaabbachuu qabna gaachana walii ta'uu qabna kam tokkotti amma sabiitaniin irraanfadhe warra Tigraay manguddummaatti ergatee jira kadhachuu jira Tigraay kadhachuu jira manguddootti ergatee isin yaagalti Oromoo yoo sibiila qabaate akka uummata kana akka bajaarkata yoo sibiila qabaanne garuu ammoo gizee cufata akkuma maanta uummata Oromoo deemee kan wata tumu jiru gartee mancaan warkaa guureeti ableen warkaa guureeti uummata keenya gartee hidhatti fixeeti khaanis ajjeesu jiraan warra sibiila qabu hootu na tuqii jechuu jiraan irra Gabratsiyoon hootu na tuqii hootu filaali jaan maaliga san qaba garuu Oromoon qabeenya qabdi beekumsa qabdi dandeettii qabdi garuu ammoo maali walii godhuu saniitu hin jirre anna dhibjita uummata keenyaatti illee ani eenyu qeeroon deemu jiraas baga garre Jawaar baga garre gartee hidhaan Jawaar tuni waa hedduu addaan nu garsiiste Jawaar gaafa duraanii gizee gaafa Jawaar qeeroon ta Jawaar gizee jaan gartee maal jechuu turan ani akkanattiin jaare ani akkasittiin jaare jee warri gartee ni jiraami konfiis nu godhuu ture gartee arramaan jaarin arramaa yaada tokkollee gadi fidii ijoollee tanaaf maara tarsiimoo tokkollee kaayiniif maa gartee arraan tana kamii hayyuun tokko keessaas ba'uu dadhabee uummata beekaa Oromoo kana keessa ani hedduun ajaa'ibee beeka warra gartee doktora qabu profeesara warra finjuu takka keessa akkamii hayyuun dhabame hayyuun tokko akkamii nu gabbahee nu uummata kana naa deemaan jee akkamii ispoosibilitii fudhatee gabba'uu dadhabe tunis takkaa beeka eenyu akkasii deemu jiru eenyu akkasii du'u jiru eenyu gartee akka lubbuusaa sii kannee jiru atillee beeka Oromoo hagaafa booda anaatu qeeroo akkas godhu jira maarree akkas godhu jira meessa jiran irra mi'ayyuu tarsiimoo baasuu jira ijoollee tanaaf ijoolleen ifiif rakkattee muddamtee gartee akka taatu dhabdee duutii gartee obboleessa ajjeesan garaa gubee amma gabba'u jiran obboleessi ajjeesan haadharraa ajjeesan saayibarraa ajjeesan garaa gubee ifi isaaniitiif ijoolleen gartee ifi isaaniitiif tarsiimoo tana oofatu jiran mi'arra beekaan ifiin juusaneessa jira hayyuun ifiin juusaneessa jira mi'arra maa gadi hin baane maan dubban maaliif gartee kana jee keessaa baasanii maan dubban Jawaar Mohaammed rabbiin isaa haa baasu isaafillee kabiraatillee gartee warra hidhaas keessa jiru cufa isaanii warra gartee poolitikaa pirezidaantii warra ta'e cufa rabbiin isaan haa baasu gizee isaan baasee booda bal'inaa waliif dubbannaa tasanii baga garree eenyu ka qeeroon deemu jirus eenyu tarsiimoo ka qabus eenyu gartee ka pilaana qabus baga garree garuu sagalee taaf waxarree yoo nuti jabaannee gartee uummata kanaaf gartee qabnee akka qabne kanatti akka qabanii yommuu ijoolleen qeeroo jirtu kanatti jabeessinee qeeroo tanaa wajjin jalaa sheer godhuudhaan addunyaa agarsiisuudhaan sheer jalaa godhuudhaan bira dhaabbanne ni baha yoo Oromoo malee namni biraa tokko namni warra hidhaa jiru baasu hin jiru Oromoon jabaattee yoo walitti qabde namni biraa Oromoo malee namni baasu hin jiru ni beektan yaa Oromoo walitti illee deemnu ni beektan jabeenyi Oromoodhaa Afrikaa sodaachisaadha tanaafuu jabaattanii yoo waliin dhaabbanne sagalee saba keenyaa taanee fi gartee yoo gartee waliin jabaannee gartee sagalee saba keenyaa taaneef guyyaa lama bulu mee maal jettee naan jaa akkam maqaa yeroo narraan tana jirtu kanatti ara takkallee faradaan hin jirtu ara takkallee lubbuu namaatillee hin baane alhamdulillah baga rabbiin nagee baasee nageen isaan bulche boruullee guyyaa biraatti ni eeggannaan waan haariyaan dhageeffanna garuu ammoo jabaadhaa sagalee taaf saba keetii irraa inni boontaan itti gammachuu qabda boru jabaadhaa uummata kana bira dhaabbadhaadhaa gartee ummanni keenya sabni keenya gartee wal malee nam takka illee hin qabnuti Oromoo wal malee nam takka illee hin qabdu cuftii nu gartee xiqimiidhaaf sifeeti qabeenya keetii irratti fadan buna keetii irratti fadan daaba keetii irratti fadan dachii keetii irratti fadan dhagaa keetii irratti fadan dhagaa daaba ta'u san irratti fadan lafatee saamuu irratti fadan malee Oromoon akka wal bira dhaabbatu sin fadan yoo ati waliif hin dhaabbatin yoo ati wal bira hin dhaabbatin yoo ati waliif quuqaman qabaatin yoo ati waliif gartee hammatan qabaatin eenyu tokko illee si bira hin dhaabbatu beek gaafa ati jabaate amata lameen kana ilaalamee Oromoo ka Oromoon taane bar inni Oromoo nai babbaatee ko Oromoo nai bannaatee ko Amaaraa nai jee meeqaafan banu ture arreesi jiran arra deebiin gaallaa jee waruun arrabsu jiru eenyu ni beektanii mee Oromoo walitti nimnu beeka abiyyi wani inni barbaadu silaa isaa taate akkama deemu kanaa miti gartee akkama baatii torba dura deemu jiru sana silaa taate nama kara lamaa bichaa wal fiduu fedha kara lameen gisee sin injuu nama abbaan Oromoodha maqaan Oromoodha haati saadhaa Amaaraa taatee aangoorra fiduu fedha akka sabni Oromoo 100% ta'e aangoorratti hin finne barbaada ati gartee majority si malee namni biraa silxaana akka dhufne Itoophiyaa san keessatti 100% garuu negatiif Oromoodhaatu silxaana dhufu ture garuu ati wani barbaadu maal eenyummaa kee barbaada eenyummaa kee san argachuudhaaf jabaatte yoo ati jabaatte namni si bira dhaabbata alagaanu si bira dhaabbata gartaa namoota lameen kana dura gartee fi Somaaliin illee gartee Oromoo dhechuu turte harre biraallee gartee keedduu dhagaa takka lama si keessin inni mu
Bikee duraa gartee ani Oromoo inni Oromoo abbaatiin እንደዛ ነው jechuudhaan beekanii jabeenyi san akka nu deebi'u nuti gaachana walii taane waliin jabaanne humna walii taane yoo deemne jabeenya sanyii san deeffannarrallee borullee ni deeffanna. Jabeenya keenya irraa kan laafina keenya kan dhufe irraa arrakka dafa facaatii dillu kon dhufte garuu mistake irraa namni ni bara akka faranjiin maati you learn for your mistakes sinjaan sigale mistake khatirraa ni barta waan mistake keenya san irraa baruudhaaf nuti gaachana walii ta'u quuqaan Oromoo si dhaggeeffamu harka tokko taane gartee wal basaasuu miti wal jala deemuu miti wal fattaaluu miti kun akkasii kun akkana yettee gara bi atakaaroo walii uumuu miti wal bira dhaabbatanii jabaatanii waliin deemu yoo waliin jabaanne abbaa fadhe ol Afrikaadhaaf sodaachisan ummanni Oromoodhaa bar Keenyaa keessa jiran ummanni Oromoodhaa Soomaaliyaa keessa jiran Ijipti jiran Afrikaa kana keessa bika hedduu keessa jiran okay ka Ameerikaa kana keessa disgaadachii ka xirrechaa warra ganna qame kan hinaafas akkasii qaban beekay heddummi kanaafis hinaafa guddoo si qaban ummanni maaliif sitiqeessu fadan maaliif majority waan taateef silxaana irratti malee namni biraa akka dhufuu dandeenye waan beekaniif si kana gartee jiraami kalara gurraacha si dibanii waan fokkotaa gartee waan akka namni jeera dheessu sansi godhuu barbaadan hin qabdu garuu haqa qabda haqaa hojii deemta haqa qabda ni injifatta yaa Oromoo ni injifatta haqa qabda injifachuudhaaf tokkummaa unity teetii si barbaachisa. Unity tesa yo strong goote abbaan fadhisin danda'u. Jatte namaatiif waan abaluu kas jee achuma dhiisanii garte Oromo first. Ajandaan to Oromo bichaadhaatti duraanuu qaba. Amantii namni si fidus amantiitu duraan daggabateen namni hojii qabrii seenu jiru. Namoota mataa isaatiif qabrii seena. Kafadhee utaanaan garuu beeka Oromo. Waan uummanni irra si cabsuun beeka unity is very important. Amal lameen dabra kanarraa fudhadhaamee abbileen ما فريد دبتين جنا عمل لمن كان قدبر خلنا قرتي هنقام تكنا مني proud سيتوتر مال ميدا خجانين أفتشور الدبيو شورو مو فتي كم غرزوري الرمال فكاتو جو قربانسن سبي كلام هدو نبي خورك كسيسا ورجو أورمو فتي قرتي أورمو فكاتو نب مطلو ترسن مالف جبيني خيتي unity تيتي نسرة خيسا منك أبدا قارو مو قاتشين ولي تورتي humnatee san jabeessuu irratti wal bira dhaabbachuu injifannoon ta'u uummata Oromooti ammallee qawwee akka gandaatti wal hidhachiisiisu akka gandaa wal bira dhaabbachuu unity teenyaaf very strong godhuudha uummata keenya jabeessuun nuhi dhaabaan qabdi Oromoon beekaa qabdi hayyuu qabdi maallaqa ni qabdi qabeenya guddaa qabna gartee nama jabaatee nu keessaa fuudhee waan san gartee hojiirra oolchuu barbaanna. Ila amma nama hojiirra oolchuun harkini beek Oromoo sila akka baasutu illee hedduu baasuu jirti garuu hojiirra nama oolchuu barbaanna kan oolchu hasaba kanaaf laalatu hasaba kanaaf gartee wayiin godhaaf jiru haanu asboo anytime kunoo olbeetu gartee Facebook kana gubbaarra beeyaa dubbatu bikka inni jirutti gartee bira dhaabbannaan waan Oromoo hin goone takka illee hin qabu yoo Oromoo manni nu gurgurama jaa mana keenya gurgura qabeenyi nu gurgurama jaa makiinaatii yaan gurgura Oromoo jee maaliif unity Oromoo waan barbaannuuf Oromoo isinittillee dummeesse yoon figartee yaanni qiyya kasini ta'u taate sheer godhaa jolle birallee geessaadha garuu unity is very important maafara deebitiidhaan jira unity is very important amal lameen san yaadadha amal lameen san gartee warra si fakkaachuudhaaf akka godhachuu gurtirsan sallaalaati arra cufti maaxilaatu nuuta akkasin laala nama humna qabu kabajaa qabu Tigraay kana chilaala Tigraay tun arra maaliif kabajamtee Abiyyiis goojee maaliif kadhata manguddoo meeqatti ergu jira manguddoo ergu san maaliif maan dhawiin akka ammoo onagiin dhawaajee fuudhee ka'ee gartee xayyaara fudhatee wallagga keessatti fiiguu jiru kana gartee waraana kana galgala gaffiyuu kana gartee akka Oromiyaa keessa taankiidhaa fi waa cufaa meeshaa gaffii deddeemuun kana maaliif deqqeen goone hin goran ka'a barumanni xarraqii malee jarri Amaaraa xarraq jechuu malee hiji difratiin qaban histirii Itoophiyaa keessa Amaaraa waan kana godhe jaanii histirii takka illee dagarra garuu jeenummaa isa qabusi jeenummaa isa qabu uummata Oromooti. Biyya san gartee utubaa ta'ee deemu jiru uummata Oromooti. Namni gartoo Oromoo olaantummaa sidhaan namni himuu fadhu jiru. Oromoodhaaf gartee gaarii Oromoo namni himuu fadhu jiru. Namu Oromoo kalara dibuu fadha akka kalara kanaa gartee kalara gurraacha kanaa dibuu fadha Oromoo akkasiin hin beekamne akka Oromoon gartee jaalatama uummata biratti hin jaalatamne akka Oromoo gartee namni beekamtiin harkanne san barbaadan. Garuu ati yoo jabaatte unity ta'e yoo jabeessitee gartee humnatee san bakka takka deebistanii dhaaba kanaas gargaara. Waboos gargaara. Qeeroos gargaara. San booda garuu gizee ati jabaatte
Gidesan ini Oromoo neng, ini bapate Oromoo neng, ini bapate Marree neng. Ni dhufan. Gaafa san dhufan eessa turtee galteetti isa kasi yaadu qabda beek cufaa farka dha'uu mititi nama hayeetii farka dha'uudha malee cufaa jala yantanii harka dha'uun faayidaan qabdu. Garree amma hanqama gartee amata lameen kana keessatti gartee waa hedduu garree jira. Hanqama gartee Hacaaluun Du'ee kana keessatti waa hedduu garre fatanaa meeqa keessas baanee jira. Kanaafuu fatanaa san keessaa ba'uudhaaf unity tokkummaa teenya wal dhaga'uu wal jala deemuu humna walii ta'uu gaachena walii ta'uu san boodoo namni si darfaru hin jiru. Akkasirra walii agallu Oromootiya jabaadhaa horaa bulaa edanuus galgala jala teenyee inni ijoolleen qeeroodhaa gartee waan dalagaa bultu jala teenyee inni gartee waan jira sheer walii godhaa ijoollee bira dhaabbachuu qabna mooraalii isaanii sappoortii godhuu qabna qeeroo galatoomii kennetti sappoortii godhuu qabna ijoolleen feesbuuk ni qabdiin ilaalti soo tanaafuu sappoortii godhaadhaa bira dhaabbadhaadhaa gaachana keenya arra isaanii gartee warri Amaaraa cufti warri hidhaa ture cuftiin warri biyya san keessaa warri hidhaa ture qeeroodhaan hidharraa bee arra qeeroo san gartee inni isaan maqaa badaadhaan irra kannaniif mee arraan tan namoota isaanii abaasanii mana hidhaa keessa mee abaasanii karra warri gartee afaan banuutiin 60 gubbaarra namtichi dhamaan gartee eenyuwaanii maqaan isaa beeko katiri 60 gubbaa ta'u gartee qeeroo koo aanni xabanyaase tokkas koo gaddal yemmi gabuu jee kan warrabsu ture torbaan kana keessa namti keessa mana hidhaa gaafa jiru warri bishaan itti qabuu ture akkana bishaan itti qabuu ture uummata Oromootii fi qeeroodhaa hidhaarraa baase warri qeeroo hidhaarraa baaste gartee arraba nu deebi'e arra garuu ilmaan keenya baafachuudhaaf nuyi ana isin cufa keenya waliin yoo dhaabbanne bicha hidhaarraa baafne 316 akka taa'u san eenyusa maqaan isaatiin raafadhe so maal jechuu ture post godhati jedhama duratti dheesaa gaafa fayyaa hin qabne gartee gaafa uummanni keenya bishaan itti qabanii aanan itti qabuu turan lubbuu isaa isa baraaran sigalee saaniitu arra gaafa inni mana hidhaa keessa jiru Tigreen reeppisa godhuu turte dhiiraan reeppisa godhuu ture Waashingtan DC jiru kana gartee reeppisa godhuu turte Tigreen saaniitu arraa Oromoodhaaf arra gartee warra sagalee ta'ee hidhaarraa isa baasee lubbuu isaa